Zeenaa har'ammoo daawwaa ajaa'ibaa kana qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis maalii yoo jettanii warroonni kana beektanii koomentii jalatti naa barreessaa maqaasaa jechuudha. Warroonni beektanii koomentii jalatti naa barreessaa. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni chaanaalii Asteer anaa dhufu baga nagaan dhuftanii nooraa isiniin jennee jirra. Har'ammoo qoricha kana baay'een keessaniin beektan jedheen yaada. Maafi namoonni hedduun hin beekamu hin beektani garuu qorichi kun Itoophiyaatti illee itti fayyadama jechuudha. Namoonni baay'een Itoophiyaatti itti fayyadamu warroonni dhibee sukkaaraa qabanii fi warroonni akkasuma dhibee dhiibbaa dhiigaa qaban itti fayyadamu jechuudha. Garuu daawwaan kun yoo xiqqaate wanna kudhaniif daawwaadha jechuudha. Akkasuma dhiibbaa dhiigaa hin hir'isa. Akkasuma immoo warra dhibee sukkaaraa qabaniifis illee daawwaadha jechuudha. Kanaafiyyuu qorichi kun maqaan isaa maaliidhaan beektu nuti mul'isaa jechuudha. Dheengadda binneetu irraa akka kanaan qalxafnee goskuuf jirra jechuudha. Daakuu isaa fayyadamuu fi maqaan isaa kuni moringaa jedhama. Kanaafiyyuu moringaa kana namoonni itti fayyadaman isaa hin beeknu jechuudha. Warri Itoophiyaa kuni darbee itti fayyadamu malee amma akka safara keenyaatti odeeffannoon dhagaye malee beekamaa miti jechuudha. Garuu akka biyya Arabaa kanatti birrii guddaadhaan bitamaa jira jechuudha. Maaliif tokkoffaa dhukkuba sukkaaraa hin qannasa hin balleessa jedhamee yaadama jechuudha. Akkasumallee gogiinsa garaadhaaf illee daawwaan kun baay'ee bareedaadha jedhu. Innaa akkasuma borcii balleessa laafisi gogiinsi garaa badee jennaan borciinis ni bada jechuudha. Warroonni furdinaafis itti fayyadamanis ni jiru jechuudha. Furdinaaf akkamitti itti fayyadamu juusii avukaadoo fi aannaniin wal duukaa furdina sheeppii isaa eeggatee nama furdisuu fi akka kanaan itti fayyadamu jechuudha. Warroonni borcii balleessuudhaaf fayyadaman immoo akka shaayii danfisanii jechuudha. Bishaan ho'aadhaan itti fayyadamu jechuudha. Akkasuma bishaan ho'aadhaa fi darbee immoo bishaan loomii duukaas fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Inni akka kana darbee rifeensaas jiidhaasaa kana jechuudha. Yeroo kuduraasaa kana maashiniitti kallaataaf daakanii rifeensa mataa dheeressuufis ni gargaara jechuudha. Rifeensa mataa keenyaas yoo dibanne daawwaan kun daawwaa ajaa'ibaadha jechuudha. Innaa kanaafiyyuu rifeensa mataa keessanillee iddoo adda argitanii maaliif daakuu isaatiin gurguraman yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo biraa immoo daakuu isaa san akkaataa itti suuqirraa ajajachuu dandeessanii sinii qabadhee dhufa jechuudha. Kana garuu akkanumatti wanni isaa arginaan binne jechuudha. Kuduraa isaa arginaan binne daakuu isaa sidhamnee naani kuduraa isaa arginee binne jechuudha. Anna akka kana warroonni garaan keessan gogeessi rakkisu warroonni dhiibbaa dhiigaa qabdan warroonni akkasuma immoo borcii balleessuudhaaf barbaaddanii itti fayyadamaa laalaa bu'aa irraa argattan immoo koomentii jalatti naa barreessaa isin jedha. Akkasumas immoo faayidaa gosa garaa garaa qaba jechuudha. Fuula keenyaaf illee fuula madaatii jechuun finnis nurratti ba'ee baduu dideef illee jiidhaasaa kana allaataatti daannee yoo dibannee daqiiqaa 10 hanga 20 tursiifnee nurraa balleessa jechuudha. Innaa wantoota hedduudhaaf nu gargaara. Kanaafiyyuu warroonni yaada kanatti gammaddanii akkaataa fayyadama isaa immoo isinii galuu didee na gaafachuu barbaadanii koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Qilleensa keessa gatiin jiruu fi qilleensa hedduu tokko jeeqaa jira jechuudha. Innaa kanaafi akka kanadha. Maqaan isaa moringaa jedhama. Kanaafiyyuu iddoo argattanitti bitaa itti fayyadama. Baay'ee faayidaa guddaa qaba qorichi kun jechuudha. Kanaaf bu'aa irraa argattanii immoo itti fayyadamaati. Bu'aa irraa argattanii
koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha faamilii koo. Akkasumallee like gochuudhaan subscribe gochuudhaan yaada qabdannaa barreessuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Galatoomaa eebbifamaa guyyaa gaarii qabaadhaa nagaan naaf tura.